Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo fi baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kooti. Warra chaayinaala kooti fa'aa taatanii subscribe godhaa maatii kootaa galatooma. Kan kanaan dura maatii naa taatanii warri na jajjabeessan hundi keessanuu hedduu galatoomaadha. Amma kana hojjechuu hedduu foon hadaqoo arasitoo isaa hojjechuu heda hamma dhuma viidiyoo na faana turaa ni jaalattanii baay'ee bareedaa baay'ee mi'aawaa isaati baay'ee salphaadha. Raayis wajjin fa'aa baay'ee bareeda. Kanaafuu amma akkanatti kukkutadhee haphisee nan kukkutaa jechuudha. Foon isaa addaan haphii godheerra jechuudha. Amma meeshaatti naqadhee dhiqee sanimmoo haga sirriitti inni bishaan keessatti naa turuu fi shunkurta kukkutadha. Shunkurta kiyya kan guddiseetiin kukkutaa. Amma muqaaraa diimaadha. Qaaraa booraa. Qaaraa magariisa. Hundumaa bifuma tokko kukkutaa. Amma dinnichaa kiyya immoo akkana haphisee kukkutaa jechuudha silaafii isaatitti. Amma qimamootatti godhadha. Hadaqoo kiyyatti qullubbii adii paawudarii isaa, baala dimbilaalaa paawudarii isaa, barbaree, black pepperii, kaarrii ni bareechisa. Halluu mi'aawallee soyaa soyiidha. Zayita, ashaboo. Amma sirriitti waliin ga'ee daqiiqaa 10 nan kaa'aa jechuudha. Sirriitti wal na fudhatu. Amma meeshaatti hojjedhu qopheeffadheera. Hunda isaa amma bakkuma tokko waliin naqasitti jechuudha. Baay'ee salphaa isaati haaluma salphaadhaan hojjetama. Zayita ashaboodha. Barbarii, paawudarii absuudaa fi qullubbii adii paawudarii isaa. Ammas gubbaa naqadha.
shunkurtatti godha. Akkana bareedee jira. Xiqqoosii baala dimbilaalaa paawudarii isaa gubbaatti godhadhaan mi'eessaan urgaallee. Amma ovenii kiyyaa sa'a tokkoo fi keessa galchaa jechuudha. Kun akkanatti bareeda ta'ee bilchaatee bahee jira. Baay'ee bareeda. Sirriitti gogee bilchaateera. Hojjedhaa yaalaa ni jaalattanii dhugaan isin jedha. Baay'ee hedduu mi'aaya. Mi'amma baasee nan qammasaa jechuudha. Hedduu mi'aa. Barbareen kun akka malee nama guba. Suuqii shoppingii marattuu ni argattanii. Kun daabboon nyaannoodhaadha. Meeqammas ni ilaallaka akkam akkadha. Hedduun mi'aa. Dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko mi'aawaa. Hojjedhaa yaalaa ni jaalattanii. Baay'ee bareeda isaatii. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaannaa jiraadhaa. Viidiyoo kana hoo jaalattaniin laayik sheer godhuu hin dagatinaadha. Hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaannaa turaa. Nagaatti.